mee haadha faadha kam ibsaanii? Haadha faadha moo? Haadha faadha baay'ee jaaladhaan beektaa? Wanta irraa jibbu mootu injiraa miti yeroo tokko tokko hiriyyaadha miti dhalaan jaaladhu tana faana jalaa jala jira kanuma irraa jibbu osoo amma hiriyyaa keetoo baatan amma namni yoo karaa hojii deemu angurraachaa inni diimaadha isaa diimaa kana baqqaa beerree injiraa miti isa dubbisan wanta irraa jibbu sookin akkanaa gurraacha ta'e. Qaama keetirraa wanti ati seeraan jaalatu maali? Mee atiin kun nama akkamii? Ishi namni ati galateeffachuu barbaaddu hanga ati yeroo mana giiftii sii kennu eenyu? Raayyaa abbaa wacaajoo kan nyaatu tura. Waan ajaa'ibu yaadee ture siinaa jedhu wallaahi yaadee ture sammuu kee keessa qaban galuu baatu. Leenci qofti firii leencaa leenca dhibbaa kuran. Gara galiititti yoo deebisan immootu yaa'u miliyan. Osoo leenca waan qabdu mara namaaf kan isin jedhani eenyu kan? Amma ijoollee durii akka keetii kanneen malee ijoolleen biraa gizeen argan asiriyee na waamuun saalfatanii jiru. Isin barbaadu bare doktor Raan jedhan. Ani kan jedhu garuu ati amma king of TikTok hin jedhamta. Amma kana gaafii namni marti isaa beeku barbaadu si taraa. Innis engadda wata live irratti tamni hamaan leenci dimtsi leenca marti aga nama dabbaru kan gahe si gale leenca meeqattu bahe dhufe annaa mallaqa meeqattu guyyaa san gale birri meeqa seene guyyaa san doolaara meeqattu seene guyyaa san doolaara meeqattu seene bakka challenge guddaa akkasii taphatame san irraa ani ma dimtsi maal leencaa kunuyyuu na dabbare isoo akkana laa na dabbare wallahi kam duwwaas jedhaa leencuma kana na dabbare argu innaa meeqattu gale guyyaa san mallaqa meeqa gala leenci guyyaa sanii leenca dhibbaaf kudhanii ishi leenca dhibbaaf kudhanii tiktaak yuunivarsiitii hin jira firaar hin jira giiftiin hafe hin jiru makiinan gooldi hin jira hundi isaanii jira leenci qofti leenci ka waraabisaa sun dhibbaaf kudhanii tiktaakii fi gatiin tiktaakii ka leencati olii gooldiin immoo tokko makiinan gooldiin aiskeepaaf arisiifaanti gadhiisaa jiran sun gatii leencati walumaa gala jara jalaa wajjii gara leenca dhibbaa fi akkana soddoma waan akkasiin ta'a leenci qofti firii leenca dhibbaa fi kudhan gara galiititti yoo deebisan immootu yaa'u miliyoona takka miliyoona 3.6 giiftiin achirratti walii qabame callaan jechuudha dabilii wajjiin miliyoona 6.7 waan akkasiiti miti dabiliin jechuudha yeroo dabilii irraa kaaftu birrii Itoophiyaati moo birrii asirratti hartu doolaara moo birrii Itoophiyaati? La maallaqa sitti himaa hin jiru maallaqa sitti himaa hin jiru. Akkas jedhee na sodaachistee bara. Wannoon giiftiin achirratti iskooriin giiftiin achirratti kennamaa ture miliyoona walitti lamaan miliyoona 6.7 waan akkasiiti. Miliyoona inni mootu yoo gara giiftii qulqulluutti chaalenjii irraa muramee jechuudha. Suuraa yoo barbaadde si erguu danda'a. Miliyoona 3.6 miliyoona 3.6 sun gara maallaqaatti yoo jijjiiramu meeqa akka ta'u warri tiktookaroota hin beeka hagan argame yoo jedhe boru of keessa biyyi jiru kun biyya baqaati waan durriyyeen billa mormana irraa murtuuf hin qabu waa akkanumatti ibna icitiidha hagam akka argame garuu homa bareeda argame. Asirratti waan bareeda argame hin beena waan bareeda argame si galee raami. Hagana jadi kara biri Itoophiyaat nu himi kara biri Itoophiyaa nu himi kara dolara tu himi kara biri Itoophiyaa deemsi mayye dolara himi kara biri Itoophiyaatti miliyoona 1.7 waan akkasii ta'u respect bakka eshi as keessa wanti ati gargaarsa goote jira
as keessa wanni gargaarsa godhe tokkoffaa irratti chaalenjii wayii qopheesse. Facebook irratti Facebook inni jalaa gubate chaalenjii sani warri chaalenjii an qopheesse hiriyoota kiyya Facebook atiin laayikii takka qarshii 5 warra kennuu hin dandeenye argite ummata isaanii gargaaruu hin dandeenye karaa saniin akka hirmaatan godheera argite nama kennuu barbaadu hawaasa ofii gargaaruu barbaadu kan qabneef chaalenjii qopheesse akka hirmaannan isaanillee waa wannoo jedhaniif socho'aniif jechuudha. Komentii takka qarshii takkaan qabee fi laayikii qarshii 5 qabee fi sheerii qarshii 5 qabee fi chaalenjii qopheessee fi chaalenjii san gara 23 ammallee hawaasa kenna wallaggaatiif 25 gumaachee meeqa ta'a walitti qabe hin ergine beeke amma ganaa ergoofi because Baaybiliin dafee gasiin dhiisu 50 miti kaleessa gas irratti dhengal sheerraa fa'a ijoollee sheeka madrasaa qaraatu wayitu rakkatee waa irra salaatan dhaban minaamin jedhanii qarshii Itoophiyaa 6,000 ergee fi ammallee obboleetti tardadaawatu dhufuusa kaleessa galgala kalema 12,000 gargaaree walitti meeqata? Kara 70 akkas 70 akkasiini ammallee ummata keenya kashaallatti rakkataa jiran jedhaniif hawaasa keenya ka Harargee ummata keenya malee ka gammoojjii Baalee gargaaruu yaada qaba. Gabaa ummatti mootu haga amma ka masjiidatii fi ka mucayyoo Harargee san qofa 12,000 ergee kaawwan immoo ka hawaasatti yoo xiqqaate qarshii 20,000 fanii ol waan barbaachisuu fi baay'inaan dafee gannaan dhiifnee an biyya baqaa jira gana kara 100 waliigala amma gara 100 akkas hawaasa kiyya gargaaruuf waadaa lubbuu kiyya uf qabee jira 100 san keessaa 12,000 ergeera 90 waan akkasii boru yookiin iftaan ergee ummataaf risiitii maxxansuu yaada qaba warra chaalenjii waliin goone. Yap, mashallah. Wallahi lazim respect bro kiya. Akana yu godu hanketitti baay'ee simboona ani kara kiyyan. Maaliif namni tokko sigalee waan argaterraa sadaqachuun bareeduma sigalee riskii irraan yoo sadaqatu riskii masii baay'ata waan ta'eef jechaadha. Akkanatti yaadee ofii hanketii waan kana godu hanketitti baay'ee simboonnetti ni jira. Asli kiyya ammallee dabalee rabbiin si haa jiru sin jedha kara kiyyan. Rabbiin si haa faada balu bro. Akka ati ofii hanketii yaadee waan kana godhaatu ni jirtutti rabbiin si haa balu sin jedha wallahi lazim. Ani kan jedhu garuu ati amma king of TikTok hin jedhamta. Ani doktor jedhama maqaa biraan jaaladhuuyyu maqaa biraan jaaladhu beeyta akkasi anamma wata deemsa mara argu akkasi jedhama maqaa keessaa by the way namni gammachuu homo jedhe siin jedha TikTok irratti garuu yeroo baay'ee gilee ijoollee wajjin taphadhu irra hedduu wiin godha akka carraa ta'ee akka takka lama luustaa malee yeroo baay'ee wiin godha araba wajjin taphadhus amaara wajjin taphadhus oromoo keenya wajjin taphadhus inni hunda keessa hunda wajjinuu harka guddaa numa wiin godha yeroo taphachiisullee namni an bira jiru sun tasa yoo taate malee himmoo yotamu yoo homa akkasiitu kingi nama goosis kingi ima jedhama an garuu doktor akkanaan jedhan barbaada malee akka kingi naan jedhan hin barbaadu. Bakka doktora tana logo tanti godhatteetiin hin jirta caa. Doktora irraa si baasan hin barbaadu. Bata. Okay. Amma ijoollee durriyyee akka keetii kanneen malee ijoolleen biraa gizeen argan asliya ina waamu salfatanii yuruga isma rugaa dubbare doktor naan jedhan. Sitin talu doktor yoo si jedhe sitin talu yoo kaanu yoo asli isin jenne si sitin talu. Ayyee doktor asli. Ani yoo maqaan namaa manilee natti hin tolu yoo na salfatanillee natti hin tolu. Akkamitti tola duuba akkamitti tolame. Ayyee. Bakka jiddu galmatti kolfaatuma bakka walumaan haasofna akkuma haasofnu kanatti haasofna rakkoo qabu.
akkuma sanitti tolatti qabama. Ayyeeshi. Karaa TikTokii kana akkamitti dhufte? Naa TikTokiin bu'aa kana naa buuseetiniin jira jetteetiniin wanna amantu maali? TikTokii numa bakka shaayirraa dhugan afaan arabaatiin qaafaa jedhanii biyya kanatti namni magriba gabbaa'ee tatta'a. Sa'aatiin hin jiru mucaan hiriyyaa keenyaa tokko dhufee anaaf Redwaanitti Reeditti jechuudha Reediyaadha. TikTokiin kiyyaa foolowarsii 10,000 ga'eera. Minaamin jedhee nutti meebeetaa fiigaa dhufee TikTokiin man kun maali minaamin jennee laallee gideeru jennu ijoolleen kaayiroo guutuun jechuudha biyya biraas yoo miti 10,000 waan akkasii warra 30,070 50 qabu jira. Ndee maali TikTok man kun appii haaraa dhufe maa akkana jee nutti inni fooloo nutti agarsiifatu dhufe beekta. Innaa achumaan lallaallee gilee keessa deemnu miidiyama akka miidiyama hawaasummaa namni itti fayyadamu ta'uu waan beeynuufi anaaf Redwaan immoo karaa yuutuubiitii fi feesbuukaa namni hin beekne jiru. Waan kana nuti osoo barannee guyyaa lama keessatti 10,015 jettan kana hin galchina minaamin jennee harkatti uffannee dhiifne. Ergasii ijoolleen hundi bakka akkanuma dannatan minamina bakka muuziqaa kana sirbanii yoo san geemiin kun hin dhufne achirraa morkuma ijoolleen fooloon hagana ijoollematti agarsiisuuf akka guddisuu dandeenyu achiirratti agarsiisuuf banee viidiyoo tokkicha wayii irratti hojjedhee 8,000 waan akkasii galee natti fakkaata itti dhiise gaafa duraa akkasuma hiriyyaa kenna wayiitu akka fooloon isaa 10,000 galeef nutti hime achirraan TikTok kun akka jiru argine akka mataa kiyyatti. Okay, karaa bareedaan itti dhufte ayyoti. Osoo leenca waan qabdu mara namaaf kan isin jedhani eenyu kannita? Ani in kenna abbaa bira ga'ee makenna nama giitti nama taphataa jiru. Ijoollee Oromoo nama tokko bichaadha leenca kana nama tokko bichaa kan waan amma keessa qabu hana soos jedhani. Nama tokko. Raayyaa abbaa wacaatee kan natti tola. Waan sajjaa yaadee ture siinaa jedhu wallaahi yaadee ture sammuu kiyya keessatti amantii amma baatte. Sammuu kiyya keessa yaadee ture akka ati kana jettu yaadee ture. Wallahi na ajaa'ibee beeta bakka yaadi waan ayyaan na himti waan hin beeku. Ishi namni ati galateeffachuu barbaaddu hanga ati yeroo maraa giftii sii kennu eenyu? Yaa waan giftii ijoolleen Oromoo baay'een naa kennanii warra naa kennu keessa taranii osoo anaa kennan Apple ID'n isaanii irratti dideefa'aa jira beektaa? Namni amma mara kiyya tooppii qaba wanni hundi si galee tooppii jira amma tooppii torbaanitu jira ka guyyaatu jira ka baatitu jira si galee warra yeroo hunda tooppii irraan buunee jira si galee warra dhugumaan sitti miidhamantu jira. Nama mootuu nama biraa biratti hooma xiqqoo kennan gilee na bira dhufan akka waan salaabii qabuu gadhiisuun jira fakkeenyamama obboleettiin ta'e Ice-Cap giftii gurguddaa naa kenniti. Sabboonan akkasii hundi isaaniitu baay'eedha. Keessattuu ijoolleen Oromoo hunduu ananaa kennanii gilee na bira dhufan warri mootuu rikaardii qabu kennaadhaan na biratti kennaa gurguddaa rikaardii qabu tokko haga lamaatti yoo furanne tokko jara lamaani nama deengaddaa qofaa gilee hundaa fi Ice-Cap fi sabboona jira firiin amma TikTok irra jiru malee jira ijoolleen hunduu naa kennan garuu ana namnummaan naan kennine hin jiru addatti garuu ka galateeffachuu barbaadu nama birallee gidanii taphatu hin deebiftaa fi Ice-Cap hin galateeffachuu barbaada intala durbaati geemiin taphattu giftii gurguddaa naa kenniti waan biraatiin gargaaraa jechuuf biyya biraa jirti waan akkasiiti. Wasaani san nama sanii gad baanii galateeffachuu waan tokko namni ati bootee guddaa qabduuf eenyuuni faamilii keetiin alatti?
Oromoo hunda namni afaan Oromoo dubbatu hundi isaa na bira boota guddaa qabu hundi isaa. Faamileen keetiin alatti yoo chaadha. Mee atiin kun nama akkamiiti? Ani nama kun waat argitu gurraacha kana. Akka mata argitu gurraacha ilkaan kaarruu kana. Sanii miti nama akkamiiti waan sin jedhu? Nama badaadha moo nama xuruudha moo akkasumee nama akkamiiti ati? Abbaan sirbee of hin daawwatu jedhanii akkam akka taate nama sirbee kamalaatu hin beektu immoo ani nama yeroo aaree waa namaan jedhullee hammeenya namaa hin barbaanne nama namaan hassanneedha nama rakkoo namaan dandeenyedha nama moo dafee aaruudha kayoo aaree dafeetiin waasin jedhuudha simaasitti aarsan immoo yoo rakkate rakkoo kee dandeenyedha baay'ee nama garaan kee qulqulluudha garuu aaree hin danda'u akkasitti dafee lola nama arrabsa akkasi nama kana hin kabajaa malee hin sodaadhu jabaa fedhaloota yoo itti aare hima itti waan san dhoysuun beeku waan aan jedhaa maal tayaa akkasii nama kana nama jaalata narratti duulama minaamin hin beeku ani yoo itti aare nama san daarekti maqaba yoo fedhee uma akkasitti aga waan saniin sammuutii dhageeffatta sammuutii dhageeffatta qulqullutti nama yoo balleessite jedhuuni yoo rakkate rakkoo sabaastacha okay qaama keetirraa wanti ati seeraan jaalatu maali? Tokko qaama ofii namni jibbu hin jiru barreessi maal taate? Ka jibbitu hin jiru tokko garuu ispeeshaalii irraa jaalatu maali qaama kan keetirraa? Maayet qaama keetirraa ispeeshaalii wanni ati irraa jaalatu tokko bichaa yoo sin jedhan kamiin maal kan kee jaalatu? Ija ija jaalatu ija tan ta'e waa hunda badaa fi gaarii ittiin arga waan ta'e. Okay. Ija tiyya jaalata. Reedii irraa wanti ati jaalatu maa inni wanti ati jibbitu hoo maali? Wanni irraa jaalatu maa inni irraa jaalatu? Yoo nama of ta'ee jiraatu ta'uu isaa irraa jaaladha. Ammallee akka of ta'ummaa isaa irraa jaaladha. Wanta irraa jibbu bootu hin jiraa miti yeroo tokko tokko hiriyyaadha miti dhalaan jaaladhu tana faana jalaa jana sanuma irraa jibba. Osoo amma inni hiriyyaa kiyya ta'uu baate amma namni yoo karaa hojii deemu an gurraacha inni diimaadha. Isaa diimaa kana baqqaa beerree hin jiraa miti isa dubbisan waan san irraa jibba. Osoo yookiin akka anaa gurraacha ta'e. Awwataa egaa wanta asii kan amma dhugaaf hin jettu. Kana dhugaaf hin jettu wallaa qalbiidhaaf jetta. Mee haadha faadhe akkam ibsita? Akkam ibsaan haadha faadhe? Garuu. Mee haadha faadhe akkam ibsitaanii? Haadha faadhe moo? Haadha faadhe baay'ee jaaladhaan beektaa? Jechuun jaalala fiqiriiti miti. Qalbiin isii qulqulluudha gara laafetti wayiiti. Onna isii tulaaftuudha. Konfidensii qabdi ammallee ofitti amanamummaa isii fi gara laafummaa isii arjummaa isii irraa jaaladha. Okay, asli kiyya gaaf daabii bareeda goonee baay'ee tokko naa galatoomis hin jira. Wanti ati dhumarratti wanni ati haasawtu barbaadu yoo kan jiraatu taate carras yaa kan deeqa takka. Wanni ati walii gala taasaa barbaadu yoo kan jiraatu taate. Dhumarratti wanni haasa'u tokko faratti galatoomi carra kana naa kennitee daawwattoota keetiif wal na barsiisu keetiif galatoomi erga naannawa YouTube kanarraa baade tuttureera galatoomi carraa kana argadhee gara YouTube dhufu
warana be kanillee warana yaadani wal argu kiyaaf kana beenillee wal nabarsu keetiif galatoom siin jira dhumarratti mootu nuti oromoon galaana baay'ina qabna miidiyaa hawaasummaa kamuu haa fayyadamnu yuutuubaroota keenya ka asirra jiran haa dhageeffannu laayik haa goonuu fi sheer haa goonuu fi akka goonuuf hawaasa sagalee kiyya dhagaan kana gaafadhaa wal haa jajjabeessinu oromoo wal malee homaan qabu hunda keessatti akka wal bira dhaabbannu gandaa fi lagaan gosaan wal qooduu dhiifne oromummaa qofaan akka wal jajjabeessinuu fi wal bira dhaabbannu dhaammadha galatoomi reedi baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja hordoftoota keellee nagaa itti naadhaami haadha manaa keellee hunduma isaanii naa salaami hordoftoonni kee maatii keeti baay'ee tokko naa galatoomi aslii kiyyaatillee wallaahi lazim akkanatti siyaameetiin hayyee rakkoo hin qabu na jetteetiin naa dhufuun keetiif kabajaadhaan akka si gaafadhee kabajaadhaan deebii naa deebisuun keetiif baay'ee tokko galatoomi sin jedhaa illee kara kiyyaan ani safeera asirra argamuu kan keetiif jechaadha kanarraan aan jechaadha akkuma beekamu akkuma inni jedhe hundi keessaniyyuu warroota miidiyaa fayyadaman jajjabeessaa isin jecha barbaadaan nu tokko yeroo maraa gandaa waliin qoodinaa isin jedha karaa namaan jechaadha wanti gandummaa kun baay'ee deddeemaatiin jira karaa tokkokkii kanaan arsii baadee shawaa maali jedhameetiin deddeemaatiin jira wanna kanarraa ofaa eenyu isin jecha barbaada karaa namaan asirrii kiyya irra deebi'eetiin si galateeffachuu barbaada baay'ee nu galatoomii gaafiif deebii bareeda goone kan nama gammachiisu immoo akkasumas immoo warroonni waa'ee aslii hin beekne haga tokko hin beekan jedheetiin yaada amma itti qalladaatiin jechaadha deebii isin deebiseetiin jira asliin kana isin jedha aslii kiyya baay'ee tokko nu galatoomii sa'aatiin kee arsaan gooteetiin asirratti nu argamuun keetii ammallee irra deebi'ee baay'ee galatoomii isin jedha biroo kiyya akkan isin jedha halkan gaarii biroo kiyya isin jedha aga video berarti walitti deemunutti nagara no ture hayya assalamu hayya tele cara kana galatoomii barakatuh biroo kiyya waalaikumsalam bye